Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa loltoota agaaziitiin hidhamaa fi ukkaanfamaa jiraachuun himame. Gabaasa dabalataaf Usmaan Okume. Jiraataan magaalaa Bulee Horaa tokko akka nuuf himanitti aduu kibxataa darbe ture. Barattoonni lama doormii isaaniitti baratan keessa loltoota agaaziitiin qabamanii hidhamuu dubbatan. Raggasaa jedhama tokkoffaan inni injiinaringii waggaa tokkoffaadha. Bakkeen immoo Mitikkuu Addaamu jedhama. Innis akkaawuntingii waggaa tokkoffaadha. Guyyaa 27 guyyaa keessatti doormiin isaaniitti ganama subii osoo beeloo lafaan ta'in doormii itti qassaniitti seenanii asii poolisiin gidduu akkasitti fuutee eeggatu yommuu waggaatti kennamu jedhamee haasa'u. Barattoonni kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kombolchaatti barataa kan turanii fi bara kana ammoo gara yuunivarsiitii Bulee Horaatti ramadamanii barataa jiran. Haa ta'uutii mormiilee kanaan dura godina isaanii keessatti geggeeffamee ture keessaa harka qabdu jechuun shakkiidhaan kan isaan amma hidhaman. Barattoonni kun shakkiidhaan haa hidhaman malee mormiilee jedhamu keessaa wanti isaan harka qaban hin jiru jedhan. Horroo Guduruu magaalaa Kombolchaatti baratanii dhufanii beekte achirra ammoo akka waan gaafa dhihoo hiriirri asiin dura ture hin jiru hiriirri gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti yaa'anii sun akka waan gaafsan ijoolleen sun waa balleessitu maalli jedhanii gandarra ijoolleen sun ammoo argamuu qabdu jedhanii achirra baadota baasanii poolisa erganii asitti ijoollee sun akka qabantu jedhanii poolisiin as dhufe waraqaa agaasitti kennee akka qabantu jedhanii lamaanuu akkasuma qabamaniiti hidhamanii fidaa jedhaman magaalaa Bulee Horaa keessatti fidaa jiran waajjira poolisii. Barattoonni kun wayita ammaa waajjira buufata poolisii magaalaa Bulee Horaatti hidhamanii dararamaa akka jiranis nutti himanii jiru. Barattoota hidhaman kanaaf barattoonni hafan ammoo nyaata geessuufis ta'ee deemanii isaan ilaaluu hin dandeenye jedhan. Sababnis loltoonni agaazii akka barattoota kana namni kamuu hin ilaalle ugguranii jiran. Wayita loltoonni agaazii kun doormii barattoota humnaan cabsanii itti seenuun barattoota kana ukkaamsanitti barattoonni hagi tokko foddaa irraan utaalanii bahanii jiru. Isaan keessaa barataan tokko haga ammaatti achi buuteen isaa wallaalamuu namni kun dubbatan. Tokkommoo mucaan tokko yeroo isiin dhuftee doormitti balbalatti qoqqootu maktootirraan soorti sadarkaa lammaffaarraan gara biraatiin jalaa utaalee jalaa bu'e fiigee darbee eegas yommuu qaqqabdee yookiin ammoo agootee bakka bu'ee as bu'ee isaan arge hin deebine eegas mucaan sun as keessallee hin jiru ammoo gandalletti hin galle jedhanii bakka kana bu'ee isaan garre eegas. Akka namni kun jedhanitti erga barattoonni ukkaanfamanii fudhatamanii booda mooraan yuunivarsiitii Bulee Horaa loltoota meeshaa waraanaa hidhataniin eeggamaa akka jirus nutti himanii jiru. Godina Jimmaa gandoota baadiyyaa iddoowwan garagaraatti manneen hidhaa mootummaa wayyaanee gurmuu qeerroo godinichaa barbadeeffamaatti jiraachuu jiraattonni godinichaa OMN'tti himanii. Jiraataan godina Jimmaarraa dubbisni akka jiranitti mootummaan wayyaanee lammiilee biyyattii sarbuudhaan tooftaa ittiin shororkeessuuf fayyadamu keessaa hidhaan isa tokko akka ta'edha. Gaafa guyyaa torba gaafa arbii galgala gaafa guyyaa 28 qeerroonni waliigala Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti manneen hidhaa uummanni Oromoo keessatti dararamaa jiran keessa irratti tarkaanfii fudhatee ture. Fakkeenyaaf aanaa Mancoo Gandaa Koddaa jedhamutti manni hidhaa uummanni Oromoo itti dararamaa ture. Bakki jaalleewwan wayyaanee walgahii itti gaggeeffatan qeerroo waliigala Jimmaatiin barbadaa'ee jira. Maannaa Geendeedhaaf manni hidhaa tokko barbadaa yaadaaf kana galgala. Godinuma kana aanaa Mancoo keessatti waggaa 2 dura abbootii warraa 500 olitti lakkaa'aman manneen jireenya isaanii mootummaan irratti diiguus nu yaadachiisaniiru. Namoonni dhimma kana gaafachuuf gara biiroo olaanaa Oromiyaa deemuudhaan gaafachaa turanis deebiin isaanii hidhaa akka tures saaxilaniiru. Iddoon kun maaliif uummata irraa kaasuun barbaachisee fi mootummaan immoo dhimmicha irratti deebii sirrii kennuu dhiisee maaliif filannoo isaa hidhaa taasisa jedhuuf namni kun akkasiin deebisu. Waggaa 2 dura mootummaan uummata namoota 500 ol ta'an achirraa buqqisee mana jaraa gubee uummata hidhee horii isaanii kophaa hafee horiin wanti jarri qaban hoolaa reettii isaanii harreen uummata irraa alatee jennaan bineensi bakkeetti fixee ture. Dhimma kana gara mootummaatti mootummaa naannoo Oromiyaatti himatanii jennaan uummanni himannaa gara sana deeman illee namni 3 hidhamanii turan. Maqaan namoota hidhamanii turan sunaallee Muhammad Jamaalii, Rashaad Abbaa Maccaa, Baduu
Haaruu Sheekadir jedhamu bosona barbadeessitanii naannoo kanarraa bireetirraa buqqisee inni immoo kana miti jedhu uummanni immoo kana miti bosona barbadeessine miti bakka kanaa warqeetu jira yaalaa muddiin kennameera bakki kun warqeetu iddoo kanarra jira. Siyaasa shiraan guutame mootummaa wayyaanee dhimma itti ba'uun namoonni nagaan manneen jireenya isaanii dirqamaan gadi lakkisuudhaan jireenya rakkisaaf akka saaxilamanis namni kun himanii jiru. Uummanni siraa buqqaa garoochi buuteen isaa hin dhabame inni kaan biyyaa bahee inni kaan hojii jedhu faffaca'ee inni kaan iddoo manni booyyuu hin dadhabame miidhamee ture manni dhaabeen dadda barbadaa'e kunillee nama waa'ee dhimma kanaa dubbatu iddoo kanatti hiinaa iddoo kanatti adamnaa iddoo kanatti tarkaanfii irratti fudhannaadhaaf ijaaramu manni dhaabeen dadda barbadaa'e sun kana fakkaata jechaadha. Warqeetu jira jedhanidha naannoo sanarra warqeetu jira uummanni warqeetu argamu. Naannoon sun naannoon warqeen argamu jedhamu oddoo Guutummaa godina Jimmaa keessatti nageenyaaf tasgabbiin akka hin jirre kan nuuf himani namni kun mootummaa wayyaanee immoo labsii yeroo muddamaa sababa taasifachuun hidhaa fi reebichi akka maleen lammiilee nagaa irratti dararaa raawwachaa akka jirus dubbataniiru. Poolisoonni Liyyuu Hayil godina Harargee ba'aa magaalaa Miinootti imaluudhaan lammiilee miidhaatti akka jiran himame. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Poolisoonni Liyyuu Hayil kun raayyaa ittisa biyyaatiin gargaaramanii gara aanaalee godina Harargee bahaatti bobbaafamuu erga jalqabanii turaniiru. Keessumattuu tibba kana keessa aanaa Qumbii magaalaa Minoo weeraruudhaan tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatanii turan. Tibbuma kana namni tokko yoo ajjeefamu namoonni 6 ammoo poolisoota kanaan madaa'uu isaanii gabaasuun kenna kan yaadatamudha. Ammas miidhaa hammeenyaa uummata irraan ga'uuf jecha gamasitti bobbaafamaa kan jiran yoo ta'u jiraattonni ammoo qaama birmatuuf dhabuudhaan haalaan yaaddoo keessa seenuu dubbatan. Waraana isaan as guuruu jiranii gammachuu takka hin qabnu mootummaan nu birmattuu hin jirtu nuti uummata isaan mootummaadha nama mootummaa Itoophiyaa kanaan warraatti ittiin kana nu garmanii gaa'e meeshaa fi hangani qabanii nuti gaamma haala sodaa addaa keessa jirra. Kanneen meeshaa waraanaa hidhatan araddaalee aanaa Qumbii jala jiran hedduu keessatti bobbaafamuu himanii haa ta'uutii guyyaa kaleessaa fi har'aa dhukaasa hin eegalle jedhan tarii jiraattota miidhuuf jecha aanaa isaanii weeraruu yaaddoo qaban ibsan. Ammaaf jechuun walitti hidhoofne malee waluma dura jira jechuun nuti amma isaanis nutti wal guurratanii lafa araddaa gaara leencarra jira gaara leencarra wal guuran amma aradduma Oromiyaa keessa jiru jechuudha amma. Hidhattoonni kun guyyaa dheengaddaarraa jalqabanii konkolaataa 4 oliin magaalaa Jijjigaa irraa fe'amanii daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenaniiru jedhan. Jijjigarraa makiinaa 4 fidan jedhanii gaara leencarra makiinaa tokko fidanii ammas waraana araddaa qaba kan milishaatii kana gaa'umatti naannoo shanii kaachitti leenjee walitti dabalatee ummati isaanii guddoodhaan itti gammachuu tokko hin qabne jechuudha amma aanuma qulliitii fi aanuma kuloota afurtaa jechuudha hawaasni walitti gammadee dhufe malee. Akka isaan jedhanitti uummata Oromoo irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf jecha mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru poolisoota kana hidhachiisee kan birmadummaa daangaa Oromiyaa uggisiisee jiru. Aanaan isaanii rakkoolee hawaas diinagdee fi bu'uuraalee misoomaatiin dagatamtee akka turte kan nuuf himan namni kun jiraattota rakkoo keessa jiran kana miidhaa biraa irraan ga'uuf jecha mootummaan kun shira xaxaa jira. Keessumattuu wayita ammaa kana bishaan dhugaatii qulqulluun dhabamuu irraan kan ka'e jiraattonni hundi rakkataa jiran. Dabalataan ammoo poolisoonni Liyyuu Hayil daangaa isaanii waan weeraraniif jiraattonni hundi yaaddoo jabaadhaan liqinfamaniiru jechuun dubbatan. Waan akka bishaan jiranii lafti roobni jiru haala hamaa keessa jiran haala rakkoo addaa halkan daggala hundaa bosona keessa jechuudha eeguuf jechuudha amma guyyaa ta'u waardiyyaa irraa keenyee akkasii jira wanta guyyee waan akka birootiin takka jirti jiranii tokko haala rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Manguddoota Oromoo 11 godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti loltoonni wayyaanee ilmaan keessan dhiyeessaa jechuun hidhaatti sarbaa akka jiran himame. Akkasumas waajjiraalee kana dura balaa abiddaatiin barbadaa'e ijaaraa jechuun namoota nagaa hiraarsaa akka jiranis jiraattonni OMN'tti himani. Ammas Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Loltoonni Agaazii ammas guutummaa aanaa Adaabbaa keessa naanna'uun namoota nagaa qabanii hidhuu itti fufanii jiran. Loltoonni kun dargaggoota adamsanii hidhuun hanqannaan manguddoota hawaasa isaanii biratti jaalalaa fi kabaja olaanaa qaban mana hidhaatti guuraa akka jiran jiraattonni OMN'tti himan. Guyyaa dheengaddaa ganda Gadeedoo jedhamu keessaa manguddoota umriin gaheeyyii ta'an 11 qabanii hidhuu kan nuuf himan jiraataa aanaa Adaabbaati. Ana Adaabbaa ganda Gadeedoo irraayi hayyoota sila biyyoonni hin qaban jedhanii biyyaaf lakkaa'aman daa'imsa buru Sheekmaan Fatoo Ajal Dallaa Fatoo Ibrahim Aloo Taahir Muhammad Huseeni Leencoo Hiikoo Muhammad Umar
Manguddoonni uummata isaanii biratti dhageettii qaban kun wayita ammaa buufata waajjira poolisii magaalaa Adaabbaatti hidhamuu nuuf himanii jiru. Sababa manguddoonni kun itti hidhamuu danda'aniif kibxata darbee loltoonni agaazii uummata walitti qabanii walgahii gaggeessaa turan. Ijoon walgahii isaanii waajjiraalee kana dura balaa ibiddaatiin barbadaa'an ijaaraa kan jedhuu fi kanneen balaa kana dhaqqabsiisan dabarsaa kennaa jechuun akka ta'e ibsame. Haa ta'u malee manguddoonni kun rakkoo dhalate kanaaf ilmaan keenya itti gaafatamuu hin qaban jechuun mormatan. Kanarraa ka'uun loltoonni kun manguddoota kana mana hidhaatti ugguruu dubbatan. Guyyaa keessatti asuma walgahii waliin qabaniituma walgahii keessa bakkuma walgahiitti warroota maqaa osoo hin beekamin maqaan kenname warroota waajjira gurre baasaa jedhanii isaan kanneen manguddoo biyyi qabdu biyyuma keessa waamanii maqaa waamaniituma guuranii jedhanii. Akka isaan dubbatanitti manguddoonni kun yakki isaan uuman tokkos hin jiru jedhan. Sirni cunqursaa kun namoota hawaasa isaanii biratti kabajaa qabanii fi kanneen saba isaaniitiif quuqaman duuchaan hidhuu irratti bobba'ee jira jedhan. Wanti wanti keessa qabanillee hin jiranii dargaggeessi fida sababa jedhamu. Hinjinni jedhanii isaan dargaggeessa jechuun hin jiru dargaggeessa innaan kanneen gurre kanneen ammoo jechuun warroota gaafa waajirri gubate ummaa jechuun wajjin hirmaatanitti biraa fuudhanii uummata wajjin nuti uummata hin kennu jedhanii. Kana raawwachuun sirna kanaa sodaa fi jibbiinsa uummata Oromoo irraa qabaachuu ifatti kan agarsiisudha jechuun namni kun dubbatanii jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet magaalaa Boolee fi naannoo isheetti humnoonni waraana wayyaanee jiraattota harkaa meeshaa waraanaa saamaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himani. Kana malees loltoonni kunneen dhiirota hidhuun dubartoota irratti immoo gochaawwan garaagaraa irratti raawwachaa akka jiran qeerroon magaalittii OMN'tti himeera. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Humnoonni waraana wayyaanee naannoo kana buufatanii jiran labsii yeroo muddamaa ba'e giddugaleessa godhachuun namoota nagaa sarbaa jiraachuu isaanii qeerroon magaalaa Boolee aanaa Booseet godina Shawaa Bahaa irraa dubbisne OMN'tti hime. Waraanni agaazii uummata keenya garmalee darraa jira jechuudha. Maasitti fakkaate meeshaa waraanaa garmalee sassaabaa jiran yeroo ammaa kana gandoota baadiyyaa irratti deemanii. Mootummaan wayyaanee milishoota meeshaa waraanaa hidhachiisee shakkii isin deeggartoota adda bilisummaa Oromoodha jedhuun meeshaa hidhannoo hiikkachiisaa jiraachuu kan nuuf hime qeerroo dubbisne kanadha. Kana malees namoonni naannoo kana jiraatan horsiisee bultoota waan ta'aniif dhuunfaadhaan meeshaa hidhannoo haa qabaatan malee duulli meeshaa waraanaa hiikkachiisuu isaan irratti gaggeeffamaa akka jirus qeerroon magaalaa Boolee kun eeree jira. Sodaachisanii doorsisanii agartee haqa qeetitti fidanii warroota waraanaa kan jecha haqa qeetitti fidanii sodaachisanii doorsanii ijoollee dubartii hin jenne dhiira abbaa manaa hin jenne kan hundi sodaachisuudhaan meeshaa waraanaa irraa guuratan kan jedhu qabu uummataan kennuu qofa mootummaan milishoota gandaatti kennillee sassaabaa turan warroota shakkan jechuudha warroota abaa ol jedhanii shakkan irraa sassaabanii turan amma garuu guutumaan guututti warroota uummata jechuudha jiraata irraa sassaabaa jiran. Qeerroowwan naannoo kanaa adda durummaan adamsamanii hidhamaatti jiraachuu fi muraasni isaanii immoo biyya keessaa baqachuun jireenya baqaaf saaxilamuu erga himeen booda manguddoota mirga isaanii sarbaa dubartoota irratti immoo gochoota garaagaraa raawwachaa jiraachuu loltoota kanneenis OMN'if himee jira. Maal jedhee isa kana nama reebu akka naannoo keenyatti jiraachuun yerootti sodaachisa. Eenyu akka qabamu eenyu akka miidhamu tumamu beekamu jechuudha. Haadhafi sodaa guddatu qeerroo hidhanii gaggeessaniin booda isaanii deeman guddoota garmalee miidhaa dararaa hidhatti guuraa jiran yeroo ammaa kana jechuudha. Dubartoota gudeedaa dubartoota keenya maal godhansitti fakkaata warra magaalatti jechuudha. Dubartoota guyyaa qabanii lakkoofsa irraa fudhatanii gara teessisii itti barreessanii waan akkanaa hin ta'in yeroo adda akkanaan ofiin adabanii kaantii birooti irratti fudhatama jedhanii sodaachisanii shamarran keenya gudee jiru naannoo keenyatti jechuudha. Aanaa ollaa isaanii kan taate aanaa Jajuu godina Arsii keessattis humnoonni waraanaa kunneen miidhaawwan garaagaraa jiraattota irratti dhaqqabsiisuu bira darbanii hidhaa jiraachuu isaanis maddeen odeeffannoo keenya nuuf himanii jiru. Qondaaltonni OPDO mormiin biroo akka hin uumamneef jecha karaa asfaaltii isiniif galchina jechuun jiraattota godina Arsii aanaa Roobee sossobaatti akka jiran himame. Haa ta'u malee jiraattonni namoota keenya ajjeefaman gumaa baafanna malee misooma keessan hin barbaannu jechuun ifatti mormaa jiraachuu dubbatani. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Lammiileen nagaa duuchaan hoomaa waraana biyyattiin ajjeefamuu hidhamuu fi biyyarraa ari'amaa osoo jiranii qondaalonni OPDO bu'uuraalee misoomaa isinii babal'ifnaa jechuun bakka adda addaatti uummata hawataa jiran. Kana karoorfachuun isaanii akka uummanni Oromoo mormii hin geggeessineef ta'uunis ibsamee jira.
Jechi bu'uuraalee misoomaa babal'ifna jedhamu kun godina Arsii magaalaawwan Roobee, Habee, Balee, Seeruu, Addeellee fi bakka garaagaraa keessatti jiraattota walitti qabuun mariin geggeeffamaa jira. Haa ta'utii jiraattonni bakka maratti sirna kana hadheeffataa jiran akka jiraataan aanaa Roobee jedhanitti osoo lubbuun lammiilee hedduu loltootaan darbaa jiru misooma jechuun sirna kana lubbuu ummatichaaf dantaa dhabuudha jedhan. Abbaan duubatti yoo darbe aanaa reebiirrattiidha. Aanaa reebiirratti magaalota xixiqqoolee walitti qabuudhaan kanneen akka magaalaa Habee, Addeellee, Balee, Seeruu walitti qabuudhaan waadaa karaa ishee tolchinaa lolan kaasinaa jechuudhaan uummata goyoomsaa ture. Isa kana garuu uummanni illee fudhannee akka goyoomsuu akka yaa'u kanaanitti kan illee dhagaa bu'uura jedhee takka dhiiskaa'ee deemee dhagaa isa harree isaa irratti akkasuma harree natti irratti jedhee namoonni dubbatu illee hin jira. Kanaaf mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru qondaalota OPDO isaaf amanamoo ta'an aanaa isaaniitti bobbaasuun uummata hawataa akka jiru himan garuu jibbiinsi uummanni sirna kanarraa qabu haalaan jabaatee jira. Uummata kana sossobachuun mootummicha ammas mormiin biroo ka'uu mala sodaa jedhuun akka ta'es dubbatan. yaadamee osoo goyoomsumaaf malee yaadamee osoo hin ta'initti uummatuma goyoomsutti malee uummatumti akka mirga waan abbaa biyyummaa isaanii akka hin ibsanneef jechuudha. Komaandi poolisiin waan sirnatti hirmaata makalaakaa irraa ittisa biyyaatiin baasu uummanni achi yoo lafaa ta'e uummanni achi yoo ta'e isaanii tokkummaadhaan waan qabuuf sodaa uummata asiirraa qabu ta'e natti fakkaata akka mootummaan kun abbaa lammadaa gaafatti. Akka jecha nama kanaatti sirni waan qabee dhiisu wallaale kun karaa tokkoon labsii yeroo muddamaa labsachuun jiraattota bahaaf gala dhoorgaa jira. Gama biraatiin ammoo bu'uuraalee misoomaa babal'isuu maqaa jedhuun asiif achii wixxisaa jira. Kanaafuu uummata afaan faajjessuun yeroon isaa darbee jira jechuun namni kun ibsanii jiru. Sirna mootummaa dargii keessatti sadarkaa ministeerummaa adda addaa irratti hojjechaa kan turan obbo Tasfaayee Dinqaa dhalatanii umurii isaanii ganna 77tti muddeejaa bara 2016 USA kutaa biyya Virgiiniyaa keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqatanii abdii fiixee gabaasa qaba. Sirna mootummaa dargii keessatti sadarkaa ministeerummaa adda addaa irratti hojjechaa kan turanii fi keessumaa bara 1991 walwaraansa biyyattii keessatti waggaa dheeraaf geggeeffamaa bahetti xumura godhanii Itoophiyaa gara nagaatti fiduudhaaf konferensii nagaa London irratti Hermaan Koiniin qophaa'e hoogganaa TPLF yeroosi obbo Mallas Zeenaawwi hoogganaa Shaabiyaa Isaayyaas Afeworqii fi barreessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan turan obbo Leencoo Lataa qoodarraa fudhatan sana qindeessuu keessatti gumaacha olaanaa kan qaban obbo Tasfaayee Dinqaa dhalatanii umurii isaanii ganna 77tti muddeejaa bara 2016 United States kutaa biyya Virgiiniyaa keessatti kan isaan du'an boqotani. Bara 1939 magaalaa Amboo keessatti kan dhalatan obbo Tasfaayee Dinqaa hanga Itoophiyaa gadhiisanii ba'anitti sadarkaa ministeerummaa garaagaraa irratti kan hojjechaa turan yoo ta'u erga biyyaa ba'anii boodas baankii addunyaa dabalatee ejensii garaagaraa keessatti sadarkaa olaanaatti itti gaafatamummaan nama hojjechaa turanidha. Dhaabbata Global Coalition for Africa jedhuufis gorsaa gameessa turani. Obbo Tasfaayee Dinqaa bara 1989 hanga 1991tti ministeera hajaa alaa Itoophiyaa akkasumas gara xumuraarratti ammoo muummee ministeera biyyattiis turaniiru. Pirezidantiin yeroosi koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam yoo aangoon harkatti laaffachuu jalqabdu namoota dippiloomaasii fi araara irratti dandeettii qaban gara aangoo olaanaatti fidanii namoota muudan keessaa tokko obbo Tasfaayee Dinqaa turani. Obbo Abdiisaa Arraagaa'u Dinqaa ilma obboleessa obbo Tasfaayee Dinqaati. Abbaan obbo Abdiisaa obbo Arraagaa'u Dinqaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan wareegaman. Obboleessi Abdiisaa Baqqala Arraagaa'u immoo hidhattoota mootummaa wayyaaneetiin kan ajjeefaman. Obbo Abdiisaa Arraagaa'u waa'ee wasiila isaanii obbo Tasfaayee Dinqaa akkana jedhu otoo isaan Kaanaadaarraa awwaalchaaf gara Virgiiniyaatti imalaa jiraniin dubbise. Wasiilli koo dhugaadha. Wasiila koo abbaa koo faana wal dura wal bukkee qabeessan sitti muutu irraa hiikaa guddaa sii kenna jedheetan yaada. Abbaan kan koo hangafa wasiila kootiiti. Abbaan koo Argaa'u Dinqaa jedhama. Wasiilli koo immoo Tasfaayee Dinqaa jedhama. Abbaan koo hangafa inni quxisuudha. Abbaan koo adda bilisummaa Oromoo
qabsoo adda bilisummaa Oromootiif nama qawwee fudhatee laga lixee Wasiilli koo immoo mootummaa Dargii faana hojjetaa ture. Garuu Wasiilli koo maalinni amalli isaa amman sirriitti isa beekutti nama dandeettii isaatiin hojjechuu barbaadu malee nama siyaasa keessatti hirmaachuu barbaadu miti. Dhalootumti isaayyuu callisaadha. Hin dubbatu nama akkasii ture. Haalli isaa haala nama dandeettii isaatiin hojjetee akka public service servantitti hojjetee jiraatu malee nama as ba'ee siyaasaan mul'atee high profile ta'e wanni ta'uu miti. Haa ta'u malee dhumarratti gaajaa inni nama hundumaa keessaa giddugaleessa ta'e namas immoo warri bara sana aangoo qabatan hundumtuu kaan isaanii nama ajjeesaniitu aangoorra ba'anii inni immoo waan akkasii keessas nuti dhageenye amma beeknutti ijaa inni nama giddugaleessa ta'eefiyyi dhumarratti daqiiqaan 15 aangoo sana iyyuutti kennanii jechaadha. Aangaa'ota olaanoo mootummaa Dargii sirna amma jiru keessatti hin himatamin hafan keessaa nama tokkodha obbo Tasfaayee Dinqaa. Nama beekumsa isaanii qofaan hojjetan malee nama dhiigi saba isaatii harka isaarra jiru miti jedhu. Yeroo baay'ee kanan beeku namni baay'ee Oromoonni baay'ee jajjaboonni warri adda bilisummaa Oromoo faana quunnamtii qaban kan akka Yishiqilaa Dibaabaa jedhamu tokko faa nan beekaa. Bara sana warra adda bilisummaa Oromoo biyya alaatti malaan deddeebi'anii gargaarsa faa walitti qabanii isa faana baay'ee quunnamtii qabaa ture. Maal naan jedhaa ture obbo Yishiqilaan suni noo akkasii yaaddanii miti. Tasfaayeen ijaa mootummaan kun duukaasa halkanii guyyaasa eeguu malee lapheensaa achuma nu bira jira. Akkaataa godhuu dhabee akkaataa isa rakkiseetu malee jedhee nutti himaa tureechaa namichi sunillee gadi qabeetuma. Innanatti immoo waan siyaasatti walitti dhufe waan abbaan koo godhe faana walitti dhufe natti hin kaasu yeroo hundumaa natti hin kaasu. Innaa guddina isaa cinnaa ta'e ijaa yeroo hundumaa carraa argatee hamboon deemneef ummata naannoo isaatti dhalatee guddate sana waa'ee baadiyyaa fayyina gaafata isa jaalata waa'ee baadiyyaa sana dhaga'uu jaalata. Yeroo baay'ee nama keessumaa Oromoo ta'ee baratee abbaa fi barmoota isaa dandeettii isaa nama qabuun dandeettii isaa iddoo qabsiisuudhaan lammaffaa nama bara sana keessa walxaxxeen baay'ee nama ajjeesisuun jira sana keessatti hirmaata tokkollee ijaa keessaa hin qabneef siyaasa gaggeessuu irratti hirmaata tokko keessaa hin qabu dandeettii isaa irratti ijaa xiyyeeffatee jiruuf hojiin inni hojjetutu akka irraan olee ol isa siksu taasise amma fakkeenyaaf bara sana keessa warri Amaaraa kaan Goojjamee kaan Gondaree jedhanii wal harkisanii Marraabeetee Manzeedhanii akka mixiitti wal harkisanii ol ba'uu turan. Isaan immoo obbo Tasfaayee kan ol isa baasu sanyii isaatiin kan ol isa harkisu hin turre hin beekta bara sana keessa Oromoon Oromummaa isaatiif iyyuu sodaata garuu dandeettii isaatu ol isa baasee of eeggannoodhaan ijaa hojjetuuf jiraatuuf homaa immoo waan ilmoo namaa lubbuu badii ilmoo namaa dhiigni namaa harka isaa irra jaan jirreef qulqullina jaa qabuuf namni hundumtuu waan kana jaa beekuufiyyi jaalatama natti fakkaata. Obbo Tasfaayee Dinqaa kora Londanitti geggeeffame sana booda gara Itoophiyaatti hin deebine. Gargaarsa mootummaa Ameerikaa keessumaa Hermaan Kooyiniin gara Yuunaayitid Isteetitti as ce'an. Obbo Tasfaayee Dinqaa abbaa ijoollee 4 yoo ta'an dhalatanii umurii isaanii ganna 77tti hanga lubbuun boqotanitti kutaa biyya Virgiiniyaa keessa maatii isaanii waliin jiraataa turani. Sirni awwaalcha isaaniis bor jechuunis muddee 10 bara 2016 magaalaa Waashingtan DC'tti geggeeffama. Pireezidaantiin Gaanaa Joon Mahamaa bu'aa filannoo biyyattii galgala har'aa ifa ta'uudhaaf jiru waan fedheyyuu ta'u tole jedhanii simachuuf qophii ta'uu isaanii ibsani. Abdii Fiixee guutuu gabaasichaa akkasiin dhiyeessa. Miidiyaaleen biyyattii tokko tokko akka gabaasaa jiranitti sagalee baay'ee walitti dhiyoo ta'een kan filannoo sana dursaa jiranii kaadhimamaa paartii mormituu biyyattii beekamaa kan ta'an Naanaa Akufoo Adooti. Koomishiniin filannoo biyyattii kamisa har'aa meeshaan elektirooniksii ittiin sagalee lakkaa'an isaan namoota qabiyyee elektirooniksii irratti fuulleffachuun hanna raawwataniin hubamus akka harkaan lakkoofnetti eenyu filannoo sana mo'achuu akka danda'u hubannee jirraa jedhu. Haa ta'u malee nama mo'achuu mala jedhan sana ifan goone.
Pireezidaanti Joon Mahamaa bayii filannoo sanaa kan namooti tokko marsaa hawaasummaa irratti maxxansaa jiran kan dhugaarraa fagaate ta'uu marsaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansanii jirani. Filannoon har'aa kun nu gammachiisus nu gaddisiisus bayii isa dhumaa tole jennee amannee ni fudhannaa jedhu Joon Mahamaa. Miseensa paartii Koongiresii Dimokiraatawaa biyyoolessaa NDC kan ta'an Joon Mahamaa morkataa isaanii paartii mormituu keessaa ta'an Naanaa Akufoo Adoo waliin falmii jabaa keessa jiru. Bayin filannoo sanaa har'a galgala ifa ta'uudhaaf jira. Mahamaan marsaa lammataa bulchuuf Adoon ammoo marsaa jalqabaa mo'achuuf kan dorgomaatti jirani. Filannoo bara 2012 irratti namni injifatan Joon Mahamaa dorgomaa isaanii har'a Akufoo Adoo caalmaa sagalee 300,000 gadiitiin ture kan injifatan. Akufoo Adoo filannoo bara 2008 fi bara 2012 irrattis dorgomanii injifataman. Naajeeriyaa keessatti boombii of wareegdotaatiin namoonni 30 ta'an ajjeefamuun himame. Madda waraana biyyittii wabeeffachuun akka BBC'n gabaasetti mudannoon kun kan raawwate kaaba bahaa biyyittiitti. Abdii Fiixee gabaasa BBC qindeesseera. Balaa lubbuu namoota 30 galaafate sana kan naqqabsiise shamarran lamadha. Boombii ofitti hidhanii erga gabaa gidduu seenaniin booda ofiis wareegamanii isaan kaanirras balaa du'aaf madaa dhaqqabsiisanii jedha. Naayijeeriyaa keessatti yeroo garaagaraa of wareegdotaan balaa akkanaa dhaqqabsiisuun kan beekamu Bokkuu Haraamiin ta'us haga ammaatti garuu balaa sanaaf gareen itti gaafatamummaa fudhate tokkoyyuu hin jiru. Kanneen du'aniin alatti namooti hedduun madaa'aniiru jedha BBC'n ammoo. Dubbi himaan waraana Naayijeeriyaa Meejar Badaree Arkintooyyee madda oduu AFP'f akka ibsanitti kanneen lubbuun darbaniin alatti namoota baay'eedha kan balaa sanaan miidhame. Shamarran kun kan balaa kana dhaqqabsiisan gabaa midhaaniif uffataa gidduutti. Naannoon kun Madaagaalii jechuudha ji'oota dheeraaf kan to'atamtee turte isaan milishoota Bokkuu Haraamiin yoo ta'u kan isaan hidhattoota mootummaatiin dhiibamanii ba'anis waggaa darbe keessa ture. Naayijeeriyaa keessatti naannoleen Bokkuu Haraamiin to'atamanii turan hedduun isaanii yeroo ammaa beelaan hubamaatti jiru akka BBC'n gabaasetti. Naannolee Bokkuu Haraam to'atee ture kana keessatti lakkoobsi namoota beelaan miidhamaa jiranii 120 yoo ga'u kanneen keessaa 75 kan ta'u daa'immanii jedha. Hayyeen daawwattoota keenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin ture an Itichaa Guddataati. Sagantaalee OMN biroo waliin turtii gaarii. Warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuu isaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 0280 72 5170 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN.
namoota hidhamanii turan sanaallee Muhammad Jamaalii, Rashaad Abbaa Machaa, Badruu Sheek Kadir jedhamu bosona barbadeessitanii naannoo kanarraa jireetirraa buqqise. Inni immoo kana miti jedhu uummanni immoo kana miti bosona barbadeessine miti bakka kanaa warqeetu jira yaalaa muddiin kennameera bakki kun warqeetu iddoo kanarra jira. Siyaasa shiraan guutame mootummaa wayyaanee dhimma itti ba'uun namoonni nagaan manneen jireenya isaanii dirqamaan gadi lakkisuudhaan jireenya rakkisaaf akka saaxilamanis namni kun himanii jiru. Uummanni siraa buqqa'e garuu achi buutee isaa hin dhabame inni kaan biyyaa bahee inni kaan hojii gadi faffaca'ee inni kaan iddoo manni booyyuu hin dadhabame miidhamee ture manni dhaabeen dadda barbadaa'e kunillee nama waa'ee dhimma kanaa dubbatu iddoo kanatti hiinaa iddoo kanatti adamnaa iddoo kanatti tarkaanfii irratti fudhannaadhaaf ijaarame manni dhaabeen dadda barbadaa'e sun kana fakkaata jechaadha. Warqeetu jira jedhanidha naannoo sanarra warqeetu jira uummanni warqeetu argamu. Naannoon sun naannoon warqeen argamu jedhamu oddoo Guutummaa godina Jimmaa keessatti nageenyaaf tasgabbiin akka hin jirre kan nuuf himani namni kun mootummaa wayyaanee immoo labsii yeroo muddamaa sababa taasifachuun hidhaa fi reebichi akka maleen lammiilee nagaa irratti dararaa raawwachaa akka jirus dubbataniiru. Poolisoonni Liyyuu Hayil godina Harargee ba'aa magaalaa Miinootti imaluudhaan lammiilee miidhaatti akka jiran himame. Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Poolisoonni Liyyuu Hayil kun raayyaa ittisa biyyaatiin gargaaramanii gara aanaalee godina Harargee bahaatti bobbaafamuu erga jalqabanii turaniiru. Keessumattuu tibba kana keessa aanaa Qumbii magaalaa Minoo weeraruudhaan tarkaanfii ajjeechaa namoota nagaa irratti raawwatanii turan. Tibbuma kana namni tokko yoo ajjeefamu namoonni 6 ammoo poolisoota kanaan madaa'uu isaanii gabaasuun kenna kan yaadatamudha. Ammas miidhaa hammeenyaa uummata irraan ga'uuf jecha gamasitti bobbaafamaa kan jiran yoo ta'u jiraattonni ammoo qaama birmatuuf dhabuudhaan haalaan yaaddoo keessa seenuu dubbatan. Waraana isaan as guuru jiranii deemmachuu takka hin qabnu mootummaan nu birmattuu hin jirtu nuti uummata isaan mootummaadha nama mootummaa Itoophiyaa kanaan warraatti ittiin kana nu eeggaramanii gaa'e meeshaa fi hanga ni qabanii nuti gaamma haala sodaa addaa keessa jirra. Kanneen meeshaa waraanaa hidhatan araddaalee aanaa Qumbii jala jiran hedduu keessatti bobbaafamuu himanii haa ta'uutii guyyaa kaleessaa fi har'aa dhukaasa hin eegalle jedhan tarii jiraattota miidhuuf jecha aanaa isaanii weeraruu yaaddoo qaban ibsan. Ammaaf jechuun walitti dhoofne malee waluma dura jira jechuun nuti amma isaanis nutti wal guurratanii lafa araddaa gaara leencarra jira gaara leencarra wal guuran amma aradduma Oromiyaa keessa jiru jechuudha amma. Hidhattoonni kun guyyaa dheengaddaarraa jalqabanii konkolaataa 4 oliin magaalaa Jijjigaa irraa fe'amanii daangaa Oromiyaa humnaan cabsanii seenaniiru jedhan. Jijjigarraa makiinaa 4 fidan jedhanii gaara leencarra makiinaa takka fidanii ammas waraana araddaa qaba kan milishaatii kana daawwitti naannoo shanii kaachitti leenjee walitti dabalatee ummati isaanii guddoodhaan itti gammachuu tokko hin qabne jechuudha amma aanuma qulliitii fi aanuma biloota qabuttaa jechuudha hawaasni walitti gammatee dhufe malee. Akka isaan jedhanitti uummata Oromoo irraan miidhaa dhaqqabsiisuuf jecha mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru poolisoota kana hidhachiisee kan birmadummaa daangaa Oromiyaa uggisiisee jiru. Aanaan isaanii rakkoolee hawaas diinagdee fi bu'uuraalee misoomaatiin dagatamtee akka turte kan nuuf himan namni kun jiraattota rakkoo keessa jiran kana miidhaa biraa irraan ga'uuf jecha mootummaan kun shira xaxaa jira. Keessumattuu wayita ammaa kana bishaan dhugaatii qulqulluun dhabamuu irraan kan ka'e jiraattonni hundi rakkataa jiran. Dabalataan ammoo poolisoonni Liyyuu Hayil daangaa isaanii waan weeraraniif jiraattonni hundi yaaddoo jabaadhaan liqinfamaniiru jechuun dubbatan. Waan akka bishaan jiranii lafti roobni jiru haala hamaa keessa jiran haala rakkoo addaa halkan daggala dullaa bosona keessa jechuudha eeguuf jecha amma guyyaa ta'u waajjira irraa keenyee bakka jira wal dhabbiin waan akka birootiin takka hin jirtu jijjiiramee tokko haala rakkoo hamaa keessa jira jechuudha. Manguddoota Oromoo 11 godina Arsii Lixaa aanaa Adaabbaatti loltoonni wayyaanee ilmaan keessan dhiyeessaa jechuun hidhaatti sarbaa akka jiran himame. Akkasumas waajjiraalee kana dura balaa abiddaatiin barbadaa'e ijaaraa jechuun namoota nagaa hiraarsaa akka jiranis jiraattonni OMN'tti himani. Ammas Usmaan Hukumee gabaasa qaba. Loltoonni Agaazii ammas guutummaa aanaa Adaabbaa keessa naanna'uun namoota nagaa qabanii hidhuu itti fufanii jiran. Loltoonni kun dargaggoota adamsanii hidhuun hanqannaan manguddoota hawaasa isaanii biratti jaalalaa fi kabaja olaanaa qaban mana hidhaatti guuraa akka jiran jiraattonni OMN'tti himan. Guyyaa dheengaddaa ganda Gadeedoo jedhamu keessaa manguddoota umriin gaheeyyii ta'an 11 qabanii hidhuu kan nuuf himan jiraataa aanaa Adaabbaati.
Ana dabbaa kan dagadeetu irraayi. Hayyoota sila biyyoonni hin qaban jedhanii biyya filaa qaban Dayaan Saburu, Sheekh Usmaan Fatoo, Hajar Dallaa Fatoo, Ibrahim Aloo, Taahir Muhammad Hussein, Leencoo Hiikoo, Muhammad Umar. Manguddoonni uummata isaanii biratti dhageettii qaban kun wayita ammaa buufata waajjira poolisii magaalaa Adaabbaatti hidhamuu nuuf himanii jiru. Sababa magaalota aanota xixiqqoolee walitti qabuudhaan kanneen akka magaalaa Fagee, Addeellee, Balee, Seeruu walitti qabuudhaan waadaa karaa ishee tolchinaa, lolan kaasinaa jechuudhaan uummata goyoomsaa ture. Isa kana garuu uummanni illee fudhannee akka goyoomsuu akka yaa'u kanaanitti kan jirallee dhagaa bu'uura jedhee takka deeskaa deemee dhagaa isa harree isaa irratti akkasuma harree natti irratti jedhee namoonni dubbatu hin jira. Kanaaf guyyoomsuudhaaf faayisaan jaalatiin kunallee guyyoomsuu fi uummata gaarii irrallee dubbatti beekaa kan jiru. Mootummaan humnaan biyyattii bulchaa jiru qondaalota OPDO isaaf amanamoo ta'an aanaa isaaniitti bobbaasuun uummata hawataa akka jiru himan. Garuu jibbiinsi uummanni sirna kanarraa qabu haalaan jabaatee jira. Uummata kana sossobachuun mootummicha ammas mormiin biroo ka'uu mala sodaa jedhuun akka ta'es dubbatan. Yaadamee osoo goyoomsumaaf malee yaadamee osoo hin taanetti uummatuma goyoomsutti hin galu uummatumti akka mirga waan abbaa biyyummaa isaanii akka hin ibsanneef jechuudha. Komaandi poolisiin waan sirriitti bulmaata makalaakaa irraa ittisa biyyaatiin baasu uummanni achi yoo lafaafee uummanni achi yoo ta'e isaanii tokkummaadhaan waan qabuuf sodaa uummata akkasirraa qabu ta'e natti fakkaata akka mootummaan kun abbaa lagamaddaa gaafatti. Akka jecha nama kanaatti sirni waan qabee dhiisu wallaale kun karaa tokko labsii yeroo muddamaa labsachuun jiraattota bahaaf gala dhoorgaa jira. Gama biraatiin ammoo bu'uuraalee misoomaa babal'isuu maqaa jedhuun asiif achii wixxisaa jira. Kanaafuu uummata afaan faajjessuun yeroon isaa darbee jira jechuun namni kun ibsanii jiru. Sirna mootummaa dargii keessatti sadarkaa ministeerummaa adda addaa irratti hojjechaa kan turan obbo Tasfaayee Dinqaa dhalatanii umurii isaanii ganna 77tti muddee bara 2016 USA kutaa biyya Virgiiniyaa keessatti du'aan addunyaa kanarraa boqatanii abdii fiixee gabaasa qaba. Sirna mootummaa dargii keessatti sadarkaa ministeerummaa adda addaa irratti hojjechaa kan turanii fi keessumaa bara 1991 wal waraansa biyyattii keessatti waggaa dheeraaf geggeeffamaa bahetti xumura godhanii Itoophiyaa gara nagaatti fiduudhaaf konfiraansii nagaa London irratti Hermaan Koiniin qophaa'e hoogganaa TPLF yeroosi obbo Mallas Zeenaawwi, hoogganaa Shaabiyaa Isaayyaas Afeworqii fi barreessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan turan obbo Leencoo Lataa qoodarraa fudhatan sana qindeessuu keessatti gumaacha olaanaa kan qaban obbo Tasfaayee Dinqaa dhalatanii umurii isaanii ganna 77tti muddee 6 bara 2016 United States kutaa biyya Virgiiniyaa keessatti kan isaan du'an boqotani. Bara 1939 magaalaa Amboo keessatti kan dhalatan obbo Tasfaayee Dinqaa hanga Itoophiyaa gadhiisanii ba'anitti sadarkaa ministeerummaa garaagaraa irratti kan hojjechaa turan yoo ta'u, erga biyyaa ba'anii boodas baankii addunyaa dabalatee ejensii garaagaraa keessatti sadarkaa olaanaatti itti gaafatamummaan nama hojjechaa turanidha. Dhaabbata Global Coalition for Africa jedhuufis gorsaa gameessa turani. Obbo Tasfaayee Dinqaa bara 1989 hanga 1991tti ministeera hajaa alaa Itoophiyaa akkasumas gara xumuraa irratti ammoo muummee ministeera biyyattiis turaniiru. Pirezidantiin yeroosi koloneel Mangistuu Hayilamaariyaam yoo aangoon harkatti laaffachuu jalqabdu namoota dippiloomaasii fi araara irratti dandeettii qaban gara aangoo olaanaatti fidanii namoota muudan keessaa tokko obbo Tasfaayee Dinqaa turani. Obbo Abdiisaa Arraagaa'uu Dinqaa ilma obboleessa obbo Tasfaayee Dinqaati. Abbaan obbo Abdiisaa obbo Arraagaa'uu Dinqaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan wareegaman. Obboleessi Abdiisaa Baqqalee Arraagaa'uu immoo hidhattoota mootummaa wayyaaneetiin kan ajjeefaman. Obbo Abdiisaa Arraagaa'uu waa'ee wasiila isaanii obbo Tasfaayee Dinqaa akkana jedhu otoo isaan Kaanaadaa irraa awwaalchaaf gara Virgiiniyaatti imalaa jiraniin dubbise. Wasiilli koo dhugaadha. Wasiila koo abbaa koo faana wal dura wal bukkee qabeessan sitti muutu irraa hiikaa guddaa sii kenna jedheetan yaada. Abbaan kan koo hangafa wasiila kootiiti. Abbaan koo Argaa'uu Dinqaa jedhama. Wasiilli koo immoo Tasfaayee Dinqaa jedhama. Abbaan koo hangafa inni quxisuudha. Abbaan koo adda bilisummaa Oromoo qabsoo adda bilisummaa Oromootiif nama qawwee fudhatee laga lixee. Wasiilli koo immoo mootummaa dargii faana hojjetaa ture. Garuu wasiilli koo maalinni amalli isaa amman sirriitti isa beekutti nama dandeettii isaatiin hojjechuu barbaadu malee nama siyaasa keessatti hirmaachuu barbaadu miti. Dhalootumti isaayyuu
callisaadha. Hin dubbatu nama akkasii ture. Haalli isaa haala nama dandeettii isaatiin hojjetee akka public service servantitti hojjetee jiraatu malee nama as ba'ee siyaasaan mul'atee high profile ta'e wanni ta'uu miti. Haa ta'u malee dhumarratti gaa'ijaa inni nama hundumaa keessaa giddu galeessa ta'e namas immoo warri bara sana aangoo qabatan hundumtuu kaan isaanii nama ajjeesaniitu aangoorra ba'anii inni immoo waan akkasii keessas nuti dhageenye amma beeknutti ijaa inni nama giddu galeessa ta'eefiyyi dhumarratti daqiiqaan 15 aangoo sana iyyuutti kennanii jechaadha. Aangaa'ota olaanoo mootummaa Dargii sirna amma jiru keessatti hin himatamin hafan keessaa nama tokkodha obbo Tasfaayee Dinqaa. Nama beekumsa isaanii qofaan hojjetan malee nama dhiigi saba isaatii harka isaarra jiru miti jedhu. Yeroo baay'ee kanan beeku namni baay'ee Oromoonni baay'ee jajjaboonni warri adda bilisummaa Oromoo faana quunnamtii qaban kan akka Yeshixilaa Dibaabaa jedhamu tokko faa nan beekaa. Bara sana warra adda bilisummaa Oromoo biyya alaatti malaan deddeebi'anii gargaarsa faa walitti qabanii isa faana baay'ee quunnamtii qabaa ture. Maal naan jedhaa ture obbo Yeshixilaa suni noo akkasii yaaddanii miti Tasfaayeen ijaa mootummaan kun duukaasa halkanii guyyaasa eeguun malee lapheensaa achuma nu bira jira akkaataa godhuu dhabee akkaataa isa rakkiseetu malee jedhee nutti himaa tureechaa namichi sunillee gadi qabeetuma. Innaanatti immoo waan siyaasatti walitti dhufe waan abbaan koo godhe faana walitti dhufe natti hin kaasu yeroo hundumaa natti hin kaasu. Innaa guddina isaa cinnaa ta'e ijaa yeroo hundumaa carraa argatee Amboon deemneef ummata naannoo isaatti dhalatee guddate sana waa'ee baadiyyaa fayyina gaafata isa jaalata waa'ee baadiyyaa sana dhaga'uu jaalata. Yeroo baay'ee nama keessumaa Oromoo ta'ee baratee abbaa fi barmoota isaa dandeettii isaa nama qabuun dandeettii isaa iddoo qabsiisuudhaan lammaffaa nama bara sana keessa walxaxxeen baay'ee nama ajjeesisuun jira sana keessatti hirmaata tokkollee ijaa keessaa hin qabneef siyaasa gaggeessuu irratti hirmaata tokko keessaa hin qabu dandeettii isaa irratti ijaa xiyyeeffatee jiruuf hojiin inni hojjetutu akka irraan olee ol isa siksu taasise amma fakkeenyaaf bara sana keessa warri Amaaraa kaan Goojjamee kaan Gondaree jedhanii wal harkisanii Marraabeetee Manzeedhanii akka mixiitti wal harkisanii ol ba'uu turan. Isaan immoo obbo Tasfaayee kan ol isa baasu sanyii isaatiin kan ol isa harkisu hin turre hin beekta bara sana keessa Oromoon Oromummaa isaatiif iyyuu sodaata garuu dandeettii isaatu ol isa baasee of eeggannoodhaan ijaa hojjetuuf jiraatuuf homaa immoo waan ilmoo namaa lubbuu badii ilmoo namaa dhiigni namaa harka isaa irra jaan jirreef qulqullina ijaa qabuuf namni hundumtuu waan kana ijaa beekuufiyyi jaalataman natti fakkaata. Obbo Tasfaayee Dinqaa kora Londanitti geggeeffame sana booda gara Itoophiyaatti hin deebine. Gargaarsa mootummaa Ameerikaa keessumaa Hermaan Kooyiniin gara Yuunaayitid Isteetitti as ce'an. Obbo Tasfaayee Dinqaa abbaa ijoollee 4 yoo ta'an dhalatanii umurii isaanii ganna 77tti hanga lubbuun boqotanitti kutaa biyya Virgiiniyaa keessa maatii isaanii waliin jiraataa turani. Sirni awwaalcha isaaniis bor jechuunis muddee 10 bara 2016 magaalaa Waashingtan DC'tti geggeeffama. Pireezidaantiin Gaanaa Joon Mahamaa bu'aa filannoo biyyattii galgala har'aa ifa ta'uudhaaf jiru waan fedhe yoo ta'u tole jedhanii simachuuf qophii ta'uu isaanii ibsani. Abdii Fiixee guutuu gabaasichaa akkasiin dhiyeessa. Miidiyaaleen biyyattii tokko tokko akka gabaasaa jiranitti sagalee baay'ee walitti dhiyoo ta'een kan filannoo sana dursaa jiranii kaadhimamaa paartii mormituu biyyattii beekamaa kan ta'an Naanaa Akufoo Adooti. Koomishiniin filannoo biyyattii kamisa har'aa meeshaan elektirooniksii ittiin sagalee lakkaa'an isaan namoota qabiyyee elektirooniksii irratti fuulleffachuun hanna raawwataniin hubamus akka harkaan lakkoofnetti eenyu filannoo sana mo'achuu akka danda'u hubannee jirraa jedhu. Haa ta'u malee nama mo'achuu mala jedhan sana ifan goone. Pireezidaanti Joon Mahamaa bayii filannoo sanaa kan namooti tokko tokko marsaa hawaasummaa irratti maxxansaa jiran kan dhugaarraa fagaate ta'uu marsaa hawaasummaa isaanii irratti maxxansanii jirani. Filannoon har'aa kun nu gammachiisus nu gaddisiisus bayii isa dhumaa tole jennee amannee ni fudhannaa jedhu Joon Mahamaa.
miseensa paartii koongiresii dimokiraatawaa biyyoolessaa NDC kan ta'an Joon Mahamaa morkataa isaanii paartii mormituu keessaa ta'an Naanaa Akufoo Adoo waliin falmii jabaa keessa jiru. Ba'iin filannoo sanaa har'a galgala ifa ta'uudhaaf jira. Mahamaan marsaa lammataa bulchuuf, Adoon ammoo marsaa jalqabaa mo'achuuf kan dorgomaatti jirani. Filannoo bara 2012 irratti namni injifatan Joon Mahamaa dorgomaa isaanii har'a Akufoo Adoo caalmaa sagalee 300,000 gadiitiin ture kan injifatan. Akufoo Adoo filannoo bara 2008 fi bara 2012 irrattis dorgomanii injifataman. Naajeeriyaa keessatti boombii of wareegdotaatiin namoonni 30 ta'an ajjeefamuun himame. Madda waraana biyyattii wabeeffachuun akka BBC'n gabaasetti mudannoon kun karraa manguddoonni kun itti hidhamuu danda'aniif kibxata darbee loltoonni agaazii ummata walitti qabanii walgahii geggeessaa turan. Ijoon walgahii isaanii waajjiraalee kana dura balaa ibiddaatiin barbadaa'an ijaaraa kan jedhuu fi kanneen balaa kana dhaqqabsiisan dabarsaa kennaa jechuun akka ta'e ibsame. Haa ta'u malee manguddoonni kun rakkoo dhalate kanaaf ilmaan keenya itti gaafatamuu hin qaban jechuun mormatan. Kanarraa ka'uun loltoonni kun manguddoota kana mana hidhaatti ugguruu dubbatan. Guyyaa keessatti asuma walgahii waliin qabaniituma walgahii keessa bakkuma walgahiitti warroota maqaa osoo hin beekamin maqaan kenname warroota waajjira guddi baasaa jedhanii isaan kanneen manguddoo biyyi qabdu biyyuma keessa waamanii maqaa waamanii tuma guuranii jedhanii. Akka isaan dubbatanitti manguddoonni kun yakki isaan uuman tokkos hin jiru jedhan. Sirni cunqursaa kun namoota hawaasa isaanii biratti kabajaa qabanii fi kanneen saba isaaniitiif quuqaman duuchaan hidhuu irratti bobba'ee jira jedhan. Wanti wanti keessa qabanillee hin jiranii dargaggeessi fida sababa jedhamu. Hinjinni jedhanii isaan dargaggeessa jechuun hin jiru dargaggeessa nan kanneen gurra kanneen ammoo jechuun warroota gaafa waajjirri gubate ummaa jechuun wajjin hirmaatanitti jiraachuu didanii uummata nuti uummata hin kennu jedhanii. Kana raawwachuun sirna kanaa sodaa fi jibbiinsaa uummata Oromoo irraa qabaachuu ifatti kan agarsiisudha jechuun namni kun dubbatanii jiru. Godina Shawaa Bahaa aanaa Booseet magaalaa Boolee fi naannoo isheetti humnoonni waraana wayyaanee jiraattota harkaa meeshaa waraanaa saamaa jiraachuu jiraattonni OMN'tti himani. Kana malees loltoonni kunneen dhiirota hidhuun dubartoota irratti immoo gochaawwan garaagaraa irratti raawwachaa akka jiran qeerroon magaalittii OMN'tti himeera. Bal'inni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Humnoonni waraana wayyaanee naannoo kana buufatanii jiran labsii yeroo muddamaa ba'e giddugaleessa godhachuun namoota nagaa sarbaa jiraachuu isaanii qeerroon magaalaa Boolee aanaa Booseet godina Shawaa Bahaa irraa dubbisne OMN'tti hime. Waraanni agaazii uummata keenya garmalee darraa jira jechuudha. Maasitti fakkaate meeshaa waraanaa garmalee sassaabaa jiran yeroo ammaa kana gandoota baadiyyaa irratti deemanii. Mootummaan wayyaanee milishoota meeshaa waraanaa hidhachiisee shakkii isin deeggartoota adda bilisummaa Oromoodha jedhuun meeshaa hidhannoo hiikkachiisaa jiraachuu kan nuuf hime qeerroo dubbisne kanadha. Kana malees namoonni naannoo kana jiraatan horsiisee bultoota waan ta'aniif dhuunfaadhaan meeshaa hidhannoo haa qabaatan malee duulli meeshaa waraanaa hiikkachiisuu isaan irratti gaggeeffamaa akka jirus qeerroon magaalaa Boolee kun eeree jira. Sodaachisanii doorsisanii agartee haqa qeetitti fidanii warroota waraanaa kan jecha haqa qeetitti fidanii sodaachisanii doorsanii ijoollee dubartii hin jenne dhiira abbaa manaa hin jenne kan hunda sodaachisuudhaan meeshaa waraanaa irraa guuratan kan jedhu hin qabu. Uummanni kennuu qofa mootummaan milishoota gandaatti kennillee sassaabaa turan warroota shakkan jechuudha warroota abaa ol jedhanii shakkan irraa sassaabanii turan. Amma garuu guutumaan guututti warroota uummata jechuudha jiraata irraa sassaabaa jiran. Qeerroowwan naannoo kanaa adda durummaan adamsamanii hidhamaatti jiraachuu fi muraasni isaanii immoo biyya keessaa baqachuun jireenya baqaaf saaxilamuu erga himeen booda manguddoota mirga isaanii sarbaa dubartoota irratti immoo gochoota garaagaraa raawwachaa jiraachuu loltoota kanneenis OMN'if himee jira. Maal jedhee si'isa kana nama reebu akka naannoo keenyatti jiraachuun yerootti sodaachisa. Eenyu akka qabamu eenyu akka miidhamu tumamu beekamu jechuudha. Haalafi sodaa guddatu qeerroo hidhanii gaggeessaniin booda isaanii deeman guddoota garmalee miidhaa dararaa hidhatti guuraa jiran yeroo ammaa kana jechuudha. Dubartoota gudeedaa dubartoota keenya maal godhansitti fakkaata warra magaalatti jechuudha. Dubartoota guyyaa qabanii lakkoofsa irraa fudhatanii kana teessisni itti barreessanii waan akkanaa hin ta'in yeroo adda kanaan osoo adabanii kaantii biroo irratti fudhatama jedhanii sodaachisanii shamarran keenya gudee jiru naannoo keenyatti jechuudha. Aanaa ollaa isaanii kan taate aanaa Jajuu godina Arsii keessattis humnoonni waraanaa kunneen miidhaawwan garaagaraa jiraattota irratti dhaqqabsiisuu bira darbanii hidhaa jiraachuu isaanis maddeen odeeffannoo keenya nuuf himanii jiru.
Qondaaltonni OPDO mormiin biroo akka hin uumamneef jecha karaa asfaaltii isiniif galchina jechuun jiraattota godina Arsii aanaa Roobee sossobaatti akka jiran himame. Haa ta'u malee jiraattonni namoota keenya ajjeefaman gumaa baafanna malee misooma keessan hin barbaannu jechuun ifatti mormaa jiraachuu dubbatani. Usmaan Hukumee waan qindeesse qaba. Lammiileen nagaa duuchaan hoomaa waraana biyyattiin ajjeefamuu, hidhamuu fi biyyarraa ari'amaa osoo jiranii qondaalonni OPDO bu'uuraalee misoomaa isinii babal'ifnaa jechuun bakka adda addaatti uummata hawataa jiran. Kana karoorfachuun isaanii akka uummanni Oromoo mormii hin geggeessineef ta'uunis ibsamee jira. Jechi bu'uuraalee misoomaa babal'ifnaa jedhamu kun godina Arsii magaalaawwan Roobee, Habee, Balee, Seeruu, Addeellee fi bakka garaagaraa keessatti jiraattota walitti qabuun mariin geggeeffamaa jira. Haa ta'utii jiraattonni bakka maratti sirna kana hadheeffataa jiran akka jiraataan aanaa Roobee jedhanitti osoo lubbuun lammiilee hedduu loltootaan darbaa jiru misooma jechuun sirna kana lubbuu ummatichaaf dantaa dhabuudha jedhan. Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee jira. Oduu har'aa isinitti himuun kan isin waliin turu an Itichaa Guddataati. Barattoonni yuunivarsiitii Bulee Horaa loltoota agaaziitiin hidhamaa fi ukkaanfamaa jiraachuun himame. Gabaasa dabalataaf Usmaan Hukumee. Jiraataan magaalaa Bulee Horaa tokko akka nuuf himanitti aduu kibxataa darbe ture. Barattoonni lama doormii isaanii itti baratan keessaa loltoota agaaziitiin qabamanii hidhamuu dubbatan. Laggasaa jedhama tokkoffaan inni injinaringii waggaa tokkoffaadha. Bakkeen immoo Mitikuu Abbaamu jedhama. Innis akkaawuntingii waggaa tokkoffaadha. Guyyaa 27ffaa guyyaa kibxata doormiin isaaniitti ganama subii osoo ijoolleen lafaan ka'in doormiin fixatanii seenanii asii poolisiin gidbii akkasitti fuutee eeggatu yommuu waggaatti kennamu jedhamee haasa'u. Barattoonni kun godina Horroo Guduruu Wallaggaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Kombolchaatti barataa kan turanii fi bara kana ammoo gara yuunivarsiitii Bulee Horaatti ramadamanii barataa jiran. Haa ta'utii mormiilee kanaan dura godina isaanii keessatti geggeeffamee ture keessaa harka qabdu jechuun shakkiidhaan kan isaan amma hidhaman. Barattoonni kun shakkiidhaan haa hidhaman malee mormiilee jedhamu keessaa wanti isaan harka qaban hin jiru jedhan. Horroo Guduruu magaalaa Kombolchaatti baratanii dhufanii beeku. Achirra ammoo akka waan gaafa dhihoo hiriirri asinjaa ture hin jiru hiriirri gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti yaa'anii sun akka waan gaafa ijoolleen sun waa balleessu ganaalli jedhanii gandarra ijoolleen sun ammoo argamuu qabdu jedhanii achirra baadota baasanii poolisa erganii asitti ijoollee san akka qabantu jedhanii poolisiin as dhufe waraqaa agaasitti kennee akka qabantu jedhanii lamaanuu akkasuma qabamaniiti hidhamanii fidaa jiran amma magaalaa Bulee Horaa keessatti fidaa jiran waajjira poolisa. Barattoonni kun wayita ammaa waajjira buufata poolisii magaalaa Bulee Horaatti hidhamanii dararamaa akka jiranis nutti himanii jiru. Barattoota hidhaman kanaaf barattoonni hafan ammoo nyaata geessuufis ta'ee deemanii isaan ilaaluu hin dandeenye jedhan. Sababnis loltoonni agaazii akka barattoota kana namni kamuu hin ilaalle ugguranii jiran. Wayita loltoonni agaazii kun doormii barattoota humnaan cabsanii itti seenuun barattoota kana ukkaamsanitti barattoonni hagi tokko foddaa irraan utaalanii bahanii jiru. Isaan keessaa barataan tokko haga ammaatti achi buuteen isaa wallaalamuu namni kun dubbatan. Tokkommoo mucaan tokko yeroo isiin dhuftee doormitti balbalatti qoqqootu maktootirraan toorti sadarkaa lammaffaarraan gara biraatiin jalaa utaalee jalaa bu'e fiigee dabree eegas yommuu qaqqabdee yookiin ammoo agootee bakka bu'ee as bu'ee isaan arge hin deebine eegas mucaan sun akkeessallee hin jiru ammoo gandalletti hin galle jedhanii bakka sana bu'ee isaan garre eegas. Akka namni kun jedhanitti erga barattoonni ukkaanfamanii fudhatamanii booda mooraan yuunivarsiitii Bulee Horaa loltoota meeshaa waraanaa hidhataniin eeggamaa akka jirus nutti himanii jiru. Godina Jimmaa gandoota baadiyyaa iddoowwan garagaraatti manneen hidhaa mootummaa wayyaanee gurmuu qeerroo godinichaan barbadeeffamaatti jiraachuu jiraattonni godinichaa OMN'tti himanii. Jiraataan godina Jimmaarraa dubbisni akka jiranitti mootummaan wayyaanee lammiilee biyyattii sarbuudhaan tooftaa ittiin shororkeessuuf fayyadamu keessaa hidhaan isa tokko akka ta'edha.
Gaafa guyyaa torba gaafa arbii galgala gaafa guyyaa 28 qeerroonni waliigala Jimmaa aanaalee adda addaa keessatti manneen uummanni Oromoo keessatti dararamaa jiran keessa irratti tarkaanfii fudhatee ture. Fakkeenyaaf aanaa Mancoo Gandaa Koddaa jedhamutti manni uummanni Oromoo itti dararamaa ture. Bakki jaalleewwan wayyaanee walbahii itti gaggeeffatan qeerroo waliigala Jimmaatiin barbadaa'ee jira. Maannaa Geendeedhaa fi manniidhaa tokko barbadaa'ee yaadaaf kana galgalaa. Godinuma kana aanaa Mancoo keessatti waggaa 2 dura abbootii warraa 500 olitti lakkaa'aman manneen jireenya isaanii mootummaan irratti diiguus nu yaadachiisaniiru. Namoonni dhimma kana gaafachuuf gara biiroo olaanaa Oromiyaa deemuudhaan gaafachaa turanis deebiin isaanii hidhaa akka tures saaxilaniiru. Iddoon kun maaliif uummata irraa kaasuun barbaachisee fi mootummaan immoo dhimmicha irratti deebii sirrii kennuu dhiisee maaliif filannoo isaa hidhaa taasisa jedhuuf namni kun akkasiin deebisu. Waggaa 2 dura mootummaan uummata namoota 500 ol ta'an achirraa buqqisee mana jaraa gubee uummata hidhee horii isaanii kophaa hafee horiin wanti jarri qaban hoolaa reettii isaanii harreen uummatarraa alatee jennaan bineensi bakkeetti fixee ture. Dhimma kana gara mootummaatti mootummaa naannoo Oromiyaatti himatanii jennaan uummanni himannaa gara sana deeman illee namni 3 hidhamanii turan maqaan